fayyaan faaya, fayyaan qabeenya, fayyaan jabeenya. Koota mata duree keenyaa inni lammaffaa kan hadha isiniif himu faayidaa aannanii jechaadha. Faayidaa aannanii, faayidaa aannan loonii yookaan kaawus milki isa jedhamu Ingiliffaan. Qabiyyee kaalsii faayidaa aannan loonii gabaabinaan yoo ibsuudhaaf deemne qabiyyee kaalsiyeemii inni of keessaa qabu nyaata kamiinuu waan hin dorgomamnedha. Kaalsiyeemiin ammoo waan lafeen ittiin ijaaramu pirootiinii inni of keessaa qabu faayidaa olaanaa kan qabudha. Qaama ijaara, madda anniisaa cimaadhas. Okay? Itti jabaadhaa aannan dhugaa warri aannan jibbitanillee aannan itti dhiyaadhaa isinin jedha. Akkasumaan warri mana kiyyaa faaraa taatan subscribe naa godhaa, like naa godhaa, si ilaalee jira kootu naa ilaali jedhaa mana keessan dhaqee isin ilaala. Walaa guddisni Oromoo mana madaami keessa wanti biraa wanti hojjetan hin jiru. Homaa kana hojjenne seera YouTube guunne biyya keenya gallee waan bareedaa isiniif hojjedha isinin jedha. Subscribe, like, share naa godhaa. Itti aansuudhaan akka faayidaa aannanii ilaalaa jirra isiniif galuu qaba. Akka anniisaa kennuu fi qaama namaa ijaaruun ulfaatina qaamaa garuu akka maddeen pirootiinii biroo garmalee hin dabalu. Elementootaa fi viitaamintoota nu barbaachisan armaan gadii of keessaa qaba. Aannan tokko aannan loonii burcuqqoo yookaan koobii tokkitti 244 giraama jechaadha. Anniisaan 146 kaalsiyeemii, pirootiiniin aannan isaa jechaadha 146 kaalsiyeemiidha. Pirootiiniin 8 giraamiidha. Coomni 8 giraamiidha. Kaalsiyeemii hanga guyyaatti nu barbaachisu keessaa 28%dha. Viitaamin D hanga guyyaatti nu barbaachisu keessaa 24%dha. Dhibbeentaa 24 jechaadha. Viitaamin D hanga guyyaatti nu barbaachisu keessaa aannan kan of keessaa qabu dhibbeentaa 24. Viitaamin B lama hanga guyyaatti nu barbaachisu keessaa 26 dhibbeentaa of keessaa kan qabu jechaadha. Akkasumas hanga guyyaatti nu barbaachisan keessaa 18% yookaan dhibbeentaa fi elementii pootaasiyeemii hanga guyyaatti nu barbaachisan keessaa 10. Elementii pootaasiyeemii hanga guyyaatti nu barbaachisan keessaa 22 dhibbeentaan elementii saaliyeemii hanga guyyaatti nu barbaachisan keessaa 13 dhibbeentaa of keessaa qabaa jechuudha. Hubachiisa. Aannan loonii yogguu dhugnu kallattumaa yoo dhugne dhukkuboonni tokko nutti darbuu malu. Kanaafuu hanga dandeenyeen danfisnee dhuguu qabna. Obboleeyyan tiyyaa wal haa jajjabeessinuu. Viidiyoo mata akka hojjannee share like waliif goonee wal haa jajjabeessinuu isinin jedha. Koottaa baradhaa dubbisaa itti fayyadamaa. Homa xiqqoo tana waliif qoonna isinin jedha. Galatooma waan hordoftaniif.